Karoora mataa isaa akka itti baasee hin jiran hunduun beena nama Dubaay keessa hin jiru. Garuu warri ijoollee biyyarraa fidaa jiran mootummaa wanti beeku seerri biyya kanaa wanti beeku hin jiru. Yeroo ijoollee biyyarraa fidanii seeranii kan fidan biizaa darsomaasii tikeetti kutamee kan dhufan. Isaan alatti yeroo as fidan ijoollee affananii waan barbaadan godhaniitti geessanii mana maadaamii galchuu. Mana maadaamii yeroo galchan maadaamii sun yoo ta'uu fi baatte geessanii mana jijjiiranii fi manatti galchanii mana keessa hoo kaameeraan jiraatu shintibeetii keessa galchanii qaxaqatu ijoollee keenya. Ijoollee meeqaa fooqirra gad darbanii kana geessan kan kana godhu ijoolleedhuma keenya zeenadhuma Itoophiyaa taate mana beekaa biraatiin. Maadaamii illee kanuma isaan dabarsanii kennan akka barbaadde gooti malee odoo biiroo seerri beeku ta'e ijoolleen keenya akkaatti dhuman. Dhugaa rabbiif taanaan waan baay'ee jira Dubaay kana keessatti wanti waliin baane. Ammas deddeebi'ee wanti isinitti himnu gara Dubaayitti mootummaan eeyyamee hojjetaadhaan agirimentii hin qabu. Dhimmi intiniin maabaraawi guddaayin mootummaa Dubaay wajjiniin agirimentii goone hojjechaa hin jiru. Ejensiin gara Dubaayitti ergu tokko illee hin jiru. Kan deemaa jiru namni dhuunfaadhaanii dallaalaadhaan deemaa jira. Tikeetti darsomalsii kutanii fi akka bashannanaatti fidanii ijoollee keenya dhiira meeqa asitti asfaaltii irratti ammaanitti taphataa jiran. Ijoollee waan nyaattu dhabdee maskiida jala itti echaan kadhattu meeqa jira hin beekna barundaayyuu. Shamarranis ijoollee meeqan maraatee sammuu dhabee urufa keessa deemaa jira Dubaay keessatti. As keessatti immoo feemasiin Oromoo miidiyaa kanarraa dhedheeressitu akka ijoollee keenya akkaatti garagaltee allaantu hin jirtu. Akka saree sanitti lafa jalatti gadi ilaalanii biraa deemu. Birrii takkaree kiisii baasaa itti kennaan jiran. Ijoolleen dhiiraa 350 400 kaffaltee biyya kana keessatti waan nyaattu dhabdee dararamtee urufa keessa ciisaa jirti. Namni keenya hin dhufinaadhaa jedhan hin agarra. Yeroo dhufan asitti waan meeqa jira Dubaay kana waan meeqa. Ijoolleen keenya dhumtee kan reeffi ishee urufa keessatti irree waan meeqa ta'e jira Dubaay kana keessatti. Odoo namni Oromoon feemasii taate as keessa Dubaay keessa afaan bantu kana ol baastee dubbatte ijoolleen keenya akkanan taatu turte. Garuu ijoollee keenya ammas biyyarraa mangistii yeroo biyyarraa dhufanis wanni Itoophiyaa mangistii Itoophiyaa fi wanni biyya kanaa wanni wal qabatee seera wanti dhufan tokko hin jiru. An biyyaatillee hattuu dallaalli birrii amma kanaa irraa nyaatee fidee dhufu hattuu kan biyya kanarree biiroodha jettee kan fiddee too mana dhuunfaa isaa kilaasii 2 kireeffatanii kilaasii tokko ofii keessa jiraatanii kilaasii tokko ijoollee 30-40 tolaqaniiti kan biiroodha jedhanii sobanii ol naanidha ijoollee keenyatti taphachaa jiran as keessatti malee namni waraqaa baafatee mangistii biyya kanaatti wal qabatee ijoollee biyyarraa fidee mana maadaamii galchuu namni tokko hin jiru. Namni tokko hin baasu mana kanaa hin baasu achitti 7,800tti gurguratu achiin diddee dhufti birrii ji'a tokko hojjette isa achumatti ufumaaf nyaatu ji'a 2 hojjette irraa fuudhu hin nyaatu ammas mana biraa jiruu fi mana biraa sanis 5,000 yookiin 6,000tti gurguratu akkanumatti odoo dararamtu ishiin booda akka qalbii taate yookiin kan akkuma kana lubbuu dhabdi jechuudha. Malee wanti mangistii wal qabatee biiroon Dubaay keessa ijoollee keenya biyyarraa fidan tokko hin jiru ammas taana. Wannumti tokko hin jiru. Argaa jirra hundaayyuu. Innaa kanaafan siin jedhe siifan sirriidha. Haasaan taasiftee itoo biiroo qabaatanii asinitti biiroo dhanneetiin fuunee qabne karaa seeraa waan gaafatamu gaafatama. Amma garuu viizitiidhaan deemuu achitti hafuu wanta akkasiiti daldaalaan hojjetamaa jira malee karaa seera qabeessaan namni Dubaayitti ergu tokko illee hin jiru. Kana hubadhaatiin tini godha. Amma kan deemamaa jiru karaa ejensiitiin deemaa kan jiru Saawudiidha. Saawudii warra Saawudiitti ergaman biiroo isaanii dhaqxee gaafachuu dandeessa, mormuu dandeessa. Biiroollee hanga irratti cufsiisutti akka abbaan biiroo sanillee hanga hidhamutti gochuun hin danda'ama karaa seeraa jechuudha. Sababiin isaa dhaabbanni kun nama tajaajiluudhaaf eega dhaabbate uummata keenya darare taanaan uummata hin gargaarre taanaan mana ittiin jijjiirre taanaan akka isaan rakkina biraatti dabarfamanii kennama hin godha taanaan namichi kun biyya irratti hojjetaa jira biyyaaf hojjetaa hin jiru waan ta'eef mootummaan immediately akkasuma tarkaanfii irratti fudhata. Qoosaa miti jechuudha. Kanaafuu isa akkasii kanaan biyya keessaa ani karaa leegaalii ejensii qabatu isin gargaaruu dandeenya. Kan achi keessaa garuu isintu wal gargaaru. Isintu informationii walii dabarseetoo wal gargaaruu danda'a. Ammaaf garuu namoonni itti dhiyaatan Abudaabiitti naannoo Abudaabii jiraattanii itti siqtanii imbaasii naannoo sanaa gaafachuu hin dandeessu. Namoota naannoo sanaa. Micoon duute barboleetti jabduu qabdi asii seeri micoon amma buute tun irree tsahaay ani ijoollee lachuu qaama nan beekaa ishii duute tanallee waliin argine ijoollee lamaan garuu micoo tsaayitan afaan mana tokko keessa jiraachaa turre wajjiniini.
Mucoo obboleettiin ishii tuunitti ishiin guddoon ishiin jabduudha. Warri ishiin bira hojjetturree nama gaarii dhabeettee waraqaa qabdi. Inni eeyyamuu fi bakka buutirree waan barbaadde gochuu hin dandeetti. Ishiin tuun seenaan sun nama kontiraata jala jirti natti fakkaate malee ishiin tuun kontiraatuma jirti garuu warri ishii nama gaarii. Obboleettii ishii taa nama uffilannaa fudhatte kana jechuudha. Kanaaf yoo ishii dhumti jabaattee reeffa obboleettii ishiin galfatte malee Oromoon Dubaay namni ishii nama gargaaree yoo ijoollee mana maadaamii taate malee ijoollee mana maadaamiitiin ala namni feemasii Oromoo jedhamte Dubaay keessatti namni gargaaree reeffa micootanaa hundi ishiitu diina wajjiniin awwaalti malee wanti dhugaa micootanaa baastu hin jiru. Ammas immoo dhugaa micootanaa odoo biiroon kun biiroo seeraan ta'eeti dhugaa micootanaa ol ba'uu danda'a. Amma biiroon irra biiroo mangistiin biyya kanaa waan beeku hin qabu. Amma maadaamittiin illee biiroon kun irree harka wal keessaa qaba. Dhugaa micootanaa ani waan ba'u natti fakkaanne nuumti jabaanne firumti jabaatee warrundi miidiyaa kanarra jiru jabaatee yoo micootanaa biyyatti galchan malee maal qabbanee waan isaan godhaa turaniitti taphachaa turan ikkoo hin beekne as keessatti. Akka diraamatitti reeffa isheetti taphataniiti bara. Kan ishiin biyyatti galte reeffi ishee lolli meeqa ta'e. Kanaaf deemasii Dubaay keessaa waan abdatan tokkomtu hin jiru. Dhugaa rabbi. Gubannee jiran hunduu akkatti dubbannu dhabne humna dhabnee dubartummaan nu dhibe malee waan baay'ee argaa jirra namni keenya asitti maal akka ta'u. Minaan fuudhuu naannurree nu hudheeti kan jiraachaa jiru. Ijoollee keenya ayyaan argaa jiru. So, amma guddaan obboleettii sun erga embaasiin daawwaleetti jedhameetta siifan. Kottu jedhanii daawwalanii kaleessaa jechuudha. Erga kottu jedhanii mee maal jette obboleettii sun deebii amma yoona maal argattee jirti laata namni bilbila ishii beektan jirtu. Oota nashiis akkanumatti hangalaatta ugaa. Odoo dhugaa naafuu barbaadan. Seerri Dubaay koo namni beekuu hin beeka. Seerri Dubaay baay'ee cimaa. Seerri Dubaay dhugaaf tattaaffata malee dhugaa awwaaluuf hin deemu. Garuu namni dhugaa awwaalu numatu wal awwaala. Numa warra biiroo fi numa warra dallaalaa biyyaa tanatu ijoollee keenya fixee dhugaa isaanis awwaalaa jira malee seerri biyya kanaa mangistiin biyya kanaa omaan hin goone. Warri ala hojjetu koo warri waraqaan qabdi kabajameet kan jiraachaa jiru biyya kana keessa. Dhugaa rabbiif dubbachuuf taana. Yeroo darbee yaadattu warra waraqaan qabne ji'a 4 natsaa baafadhaa dhee kenneen mangistiin biyya kanaa. Mangistii biyya keenya caala nu danda'e nu jiraachisaara mangistiin biyya kanaa. Mangistiin biyya kanaa homaan hin goone. Kan hojjeesaa jiru warra biiroo biyya kanaa dhaloota warra Itoophiyaa fi biiroo warra dallaalaa jedhanii biyyarraa ijoollee keenya ergan kan nu fixaa jirrus kan nu hojjeesaa jirus malee mangistiin Dubaay nu kabajee dhugaa keenya qarshii keenya kan hojjenne seeraan nu kaffalamee kan jiraachaa jiru. Meebi ijoolleen mana afaan hin beekne afaan rakkachuu danda'u malee namni afaan beeku akka barbaade Dubaay keessatti jiraachaa jira. Namni waraqaan qabne yoo jechuudha. Kanaaf kan nu hojjeesaa jiru saba keenya. Biyyarraas taanaan biyya ormaatis taanaan jechuudha. Mangistii wanni nu godhe tokko hin jiru. Ammas immoo odoo nuyi walii kaanee ta'u walii jennee walii iyyina mangistiin biyya kanaa furmaata dhugaa jiru furmaata hin kennaa gumaa micootanaatis nama nu baasa. Garuu nuyi walirratti wal ajjeesna akkamitti mangistiin biyya ormaa nu dubbata. Ganuu wal awwaalla. Ijoolleen Dubaay keessa jiran baay'een isaanii hin beeku. Waan wanta irra Rakkina Dubaay keessa jiru ijoolleen Dubaay jirtu hundi hin beektu addisiin. ijoolluma shawaa qofatu Dubaay keessa jira moo Nu hundi hin beeku. Ila ifa shawaa eenyunis dhagaa guddataa dhagaa mucaa'oon kun amma waan gaarii hasaarti dhugaa lafa jiru hasaarti dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoon 360 irraa nyaatan mucaa'oo majalluu gara shawaa kana laargoo dhugdee uffanna ajjeesaa paaspoortii fi suuraa ishii seenaa sitti haasawuu ergite intala gara galtu kana maallaqa irraa nyaachuunis ta'e reebicha adda addaa ta'e waan baay'een ka jiru ijoollee hedduurratti xiyyeeffannaan jiru naan galle maallaqa karaa hawaaliyaa erguun kan nyaatamanii laargoo dhuganii maraachaa jiran baay'ee jira har'a kan du'anii rakkoo keessa jiran baay'ee jira dhuguma maqaa feemasii jedhu kanallee dhuguma gara miidiyaatti waan gaariin akkana baaniiti duuba deemanii karaa hawaaliyaa maallaqa si erginadanii 100 200 dheengadda isa dhumaa 360 mucaa'oon natti ergite nagayinatti ergite naman beeku feemasii beekama ijoollee irraa hawaalaan maallaqa erguun beekamu laargoon dhufee facceessa haati tiyya kalee dhukkubee finfinnee keessatti waan ittiin dhiqsiifattu dhabdee 360 na nyaate namni kun jettee nagayee isaa wajji suuraa isaa wajjin ergite ufan ajjeesa kun paaspoortiin kiyya kana suuraan kiyya kana
seenaa sitti haa ta'u sagalee naan ta'inaa kun waan kana dhagayettee na gaddisiisaa ture. Jireenyatti illee maallaqa hojjetan illee karaa hawaalaa gaafa ergan nyaatamaa. Gaafa kaan gaafa rakkoon irra guddaa maqaa sagalee walitti dhaba. Seenaa dhugaa dubbataa jirti. Wal miidhaa ka jiru asiillee 360 50 ergamee kanarratti rakkataa jiru ijoollee dhiiraa hedduutu jira. Kan asii argu nama keenya. Kan achitti argamu rakkatu nama keenya. Kan achitti warra rakkisaa jiru ijoollee keenya baay'ee jira. Amma nama keenya jechuuf hin ulfaata. Nama afaan Oromoo beeku. Nama nu fakkaatudha. Nama saba Oromoo fakkaatee ijoollee keenya irra seenaa hojjetaa jiru, seenaa badaa hojjetaa jirudha. Hundumaafuyyuu akka itti jiran akka malee waan ta'eef siifa shawaa waan haasaa turte kan hundaa qalbifadha. Dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo baay'ee jireenyatti illee wal balleechaa jiru baay'ee jira. Waa'ee namaa giddoo galuu barbaade osoo hin ta'in waan qabatama dhagaa jirruuf argaa jirru baay'ee jiraadha. Du'a muca'oo kanaatiif illee akkuma duratti dubbatamaa ture bakka itti duute sababa ishiin duuteef illee qorachuudhaaf ebeloo homtuu bakka deemee dhaqaa jechuun baay'ee ulfaataadha. Itti gaafatamummaa fudhatanii achi deemuu dhiisati maqaa maallaqa hawaaliyaatiin ijoollee baay'ee gurguramanii jiru. Fayyaa dhabanii jiru. Nagayeen dachaa na bira jiru baay'ee jira. Kan gurraa dhageettii ija agartii nama jibbisiisu baay'ee jira. Dhalli namaa namarratti kan hin hojjenne keessattuu dubartii irratti kan hojjechuu hin dandeenye. Hin hojjetan jettanii kan hin yaadne baay'ee jira. Namumti isin beeytan. Ani kana rabbi waan akkas godheef ani hin beeku. Hundumaafuu wanni gara miidiyaa kana deemaa jiru waan ija agartii gurraa dhageettii namatti hin tolle gaafa waan du'aa kana dhageessu garuu nama du'aatu du'aadhaaf hin taane waan taateef sagalee ta'amee fi obboleettii keenya kana dhugaan ishee yoo barbaadamee akka bahu godhamee jennee gaafa miidiyaa irratti dubbannu nama achi keessaa bahin ebelumee bakka kana dhagiitoo nama kana wajjiniin obboleettii kana sagalee ta'e waan jedhin ittuyyuu hin ulfaata waan namaa dubbachuu nama siifa shawaa waan ishiin kaaftu waan dhugaatii wal bira dhaabadhaadha qabatama waan jiru irratti illee xiyyeeffadhaa egaa akkasittiin bilbila maatii fudhattanii waan jirru wal bira jirraa jiraachuun gatiin qabaa jira waliin jiraachuudhaaf ijoollee galatoomai macaa obsaa isaaniif kallattii bilbilee fi dhufe jireenya galgala obboleettii sana wajjin ishee bakka buute san biraanan deema dheera jennaani reeffi yoom gala reeffi aduu wajji ture galamu maal naan jedhe reeffi galchuu osoo hin taane bakka bu'ee sanaani sirriitti jabeessitoo ragaa qulqulluu hanga ishiin baafattutti agasii kennetti caljettee reeffa farantee galchiin jedhaati gorsaa dheeni jira. Ishiinaan jette booddee lakkoofsa shiinaa kenne dheeni jira siin kennanaan jedhe onaa bareecha illee akkasuma nan gorsa. Kanaafi osoo namni biraa cinaa dhaabatee reeffi kuni qulqullaa'uu danda'a isin galee isaan amma ofii isaaniitu burjaajaanii jirani akkuma itti waa laalchifata illee hin beekan dhugaa rabbii. Innaa waraqaanii biyyarraa dhufee fi dhufuu baatee fi hin beeku dhimcaan. Ani kabbaan hin konaaf hin eeyyamu yoona heeyyame kadhadheen gana reeffa san biraa deema jechaa jira jechuudha bo'aa jira inni dhugaa rabbii. Innaa dhugaa keenya kuni baay'ee ulfaata dhugaa. Waraqaan akka ergame 100% qulqulleeffanne irraa waraqaan hojjetamee tontalaaf ergameera karaa hin baasi. Ishee amma itti san irraa fuudhi bilbila nama micayyoo kana deeggaruu danda'u hin qopheessina kudha guddataanis jira bilbilicha fuudhi ishee. Yaa bilbila naaf jedheen biraas ni dhaqee fi haala hawaasa tokko akkanta isheen keessumaa maadaama isheen bira jirtutti illee akka isaan gargaaran illee itti dubbachuu danda'an. Yaa'u dhiirri biyya sana keessaa ijoolleen silaa sodaattuudha. Intala kaleessa sanatti. Namni nu gargaaru jiru guddaadha. Ijoolleen nu baay'ee ijoolleen guramaa irra guddaa. Dhiira soda hojjechuu qabdu. Seenaa intala kaleessa sanattis itti ni godhi. Jireenya gargaartu. Abbaa ta'een buusa seenaa lakkoofsa tokko barreessime. Namni gamoo jiraatu kana buusa qabu. Jireenya baay'een deebi'a. Yoo irratti ID qabdan intala kana gargaaruu dandeessanii yaadaan waan qabdaniin ijoolleen kun naasuu keessa jiru kan du'e maatiidha. Wanta baay'eetu isaan burjaajisuu danda'a. Bira dhaabattanii gargaaruu dandeessanii koottaatii isa arreessi. Deemaati dhaqaa. Nagalcha itteenyudha. Seenaa ollaa walii tira qabda miti. Yeetaallachi seenaa. Walii tira qabdu ati. Aganni teetta hoo asirratti hin kennine waa hin qabnu hin kennine. Abbaa seenu na galchi buuru. Namoota galchi jireenya. Wajaaltu irraa kaasee sii jenna. Namoota galchuu barbaadan galcha jireenya nan bu'aa dhama.
Daa'imtiin garuu amma jabbuu keessa taatee naannoo kamii jireenya adda baafatteetta miti? Shawaa barriidha. Lafa tokko barreeffadhu seenaa yoo jiraatte. Lammiiwwan koo nagaa keessanii fayyaa keessanii. Dhugaa Waaqayyo nafsi ishee amaaru obboleettii keenya maatii isiitiif illee jajjabinaa kennuu fi baay'ee tokko na gaddisiistee jirti dhugaa. Garuu maatiin ishee as keessa jirtan taanaan hundi keessanuu jechuudha. Biiroo ishiin itti dhufte san tarabaarra baatii qaba. Biiroon sun adabamuu qaba dhugaa. Maaliif namni tokko hoolaa miti bee zim jedhee kan nama fidee bilbila namarraa fuudhee kan mana madaamitti galchu. Hoolaa miti namni sun. Qarshii ishii kan itti baastee bitattee faamilii ishiitti arguuf natti fakkaate. Maalidha biiroon akkanaa ani dhagayeetis argeetis hin beeku. Har'aan dhagaye haaraa jechuudha. Of course wifiin hin kennamu direct bilbiluu ni dandeessi. Akkamiidha namni tokko. Dhugaa baay'ee garaana nyaatte Rabbi. Rabbi garuu dhugaa ishee barbaaduuf mijayyoo tanaa dhugaa. Namni obboleettii kana bira dhaabbachuu dandeessi. Seenaa girmaa jirtaa lakkoofsa tokko barreessi yoo jiraatte namni jayyoon kun dhugaa ishee bahu eeyye. Keessaa keessattuu warri nuti jettanii aanaa san keessa jirtan lakkoofsa tokko. Na barreessaati ol seenaa guyyaa irraa wal bira hin dhaabbanne yoo ta'e zim jedhanii asirraa bu'aa oolu faayidaa hin qabu. Yoo jiraatan asitti jalatti lakkoofsa tokko barreessaa. Waa ishii dubbataa jirti. Seenaan jira. Asaanti. Asaanti. Wayyee. Nagalche Koko akkam nagaadhaa? Akkam jirtu naguma? Guddaa galatoomii hundum keessan akkam jirtu? Nagaa. Ni akkuma tasaa argeetiin ani beektaa jireenyaa jalatti argeetiin gaafa jala seerumtinii jala jirtu beektaa liibii jala. Mucaan kiyya mun fira kiyya beektaa? Okay. Darituun jechuudha. Okay. Informationii baay'ee jira. Daraa keessan Rabbii jedhaati sirriitti cinaa dhaabbadha. Waan jiru akka sirriitti qulqullaa'u. Biyya keessa jira. Bakka obboleessis naa bilbilee ture. Waaqayyo sinuuf baay'ee tokko jirtu. Nagaadha. Moojiin erginaa ijoollee warri jala kana argitan moojiin erginaa karaa ishii dubbadhu kenna. Anirree ammaa fi gara Duubaa hin jiru gara Joordaan hin jira. Mucayyoo faana ollaas turre garuu firummaa solirraa qabna. Jechuun ani dubbii kana kan hin dhagaye kaleessa sun taane dheengadhadha. Jechuun ka amantis dadhabneerra waan jechuus dadhabneerra mucayyoon kun ji'a soo mana jijjiirratiin dursitee naa daawwattee turte. Sababni ishee maa daawwatteef immoo mana jijjiirradhaa mana naa ta'uu dide. Jettee akkasitti naa daawwattee turte. Erga isheen haftee mana jijjiirrattee garuu sagalee ishee ture jechuudha. Okay, amma nuti kan barbaannu bareeda namoonni gaafa mooyyootinii naannoo bira dhiisitii namni wajjin guddatee iyyuu hin gaddaa hundi keenya hin gaddineerra. Nus naannoo sana naannoo keenya hundi keenya hin gaddinaa. Amma namoonni Dubaayii keessa jirtan bakka jechuun namoonni dhaabatanii gargaaruu danda'u. Lakkoofsa barreeffadhaati koottaa. Nagaa. Sama information akkasuma nu gaafatu kan barbaadaa jirru. Namoonni fakkeenyaaf haa ta'u malee Dubaayii keessa